Ashamaa harka fuudhee jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota waliiftuu nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaw gammachuu yeroo sadii guyyaa sadii yookaan guyyaa lama dura ta'e egaa akka Itoophiyaa bira darbee akka Afrikaatti kan beekamedha. Waan afaan baasanii yookaan immoo fixatanii dubbatanii miti dhugaa dubbachuudhaaf raachuu abbaa miskiinaa hacee lubbuudhaan jiru kan fakkaattu. Kongiraa jedhee jira dhugaa baay'een gammadee baay'ee jechuudha akkuma agartan kana kinoo geemiin kun yoo xiqqishaate ji'oota sadiin dura kan beekame akkasumas immoo ji'a tokkoon olitti mastaawaqaan kan irratti hojjetamaa turedha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf hundi keenyaa arginee jirra yoo xiqqishaate nama 100,000 ol kan geemii kanarratti hirmaate yookaan geemii kanarratti argamedha. Akka ajaa'ibaatti hordoftoota yookaan immoo warra sooshaal miidiyaa miti warra addunyaa hunda dinqisiisedha. Taphni geemii kuni dhugaa dubbachuudha. Koongiraasiin jedhe raachee gaarummaan ofii fi jaalala nama rabbiin namaaf haa kennu ammallee jaalala nama rabbiin baay'isee siif haa kennu. Akkumaati ilma namaa garaa laafummaa fi ija walqixxummaadhaan laaltu. Rabbiin ija walqixaatiin ija gaarummaa ija laafummaatiin silaalee bakka yaada keetti siinaa ga'u namni jalqaba kufee achumaan hin hafu namni akka kufeetti nafu akka du'etti hafa baga kufanii ka'anii seenaa addaa hojjechuun immoo waanuma jiru baga hojjette baga itti cabsite dhugaa baay'ee natti tolee baay'een gammadee irra deddeebi'ee Oromoo koo hundumti keessa warroon akka koo mana madaamii keessa jiraattan warroonni giiftaroota taatan akkasumas immoo warroonni taaptaa walumaa galatti jechuudha warri tapharaacha irratti hirmaattan qulqulluu Oromoo qulqulluu kutaa 11 hundi keessan galatoomaa galanni keessan guddaa galanni keessan bilisummaa yaa ta'u jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechoota na hanqata jechuu bakka gammachuu keessa darbee yaada addaa bakka boocha addaa keessa nama galeetu jira. Maaliif kun hundi miidhamu osoo hin taa'in gammachuu raachee ibsachuu fi baga gammaddan Oromoo koo hundumti keessanuu taphni guyyaa 3 dura adeemsifame tapha ajaa'ibaa tapha akka Itoophiyaa miti akka Afrikaatti beekame reekardii tokkoffaa kan cabse jechuudha. Hundumti keessanuu ni beektu galatoomaa. Oromoo koo dhugaa galatooma ani jecha hin qabu irra deddeebi'een dubbadha. Jechaan ittiin ibsu yookaan immoo gammachuun ittiin baafadheetu keessa kee gammachuu jiru ittiin baafadhugaa ani hin beeku ani hin qabu dhugaa dubbachuudha fi wanti nan irra deddeebi'ee dubbadhu yoo jiraate galatooma. Akkasumas immoo geemii kanarraa gaafa hubannu hundumti keenya gaafa dhaabannee ilaallu tokkummaan keenya akkam nama gammachiisa tokkummaan keenya akkam bareeda wal gargaarsi keenya akkam nurraa tola jenne gaafa hubannu yookaan gaafa ilaallu dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee irraa baratama. Edaa akkas waliif naana edaa akkanatti wal bira dhaabbanna amma jedhutti ananatti dhagaame dhugaa waaqayyooti fi maaliif dursumaa osoo tokkummaa keenya cime osoo tokkummaa qabaanne baay'ina osoo hin taane osoo tokkummaa qabaanne waa meeqa irra dabarfana waa meeqa mo'anne eessa jirra yoo ta'an jedhe duubatti deebi'ee seenota baay'ee gaafii baay'eetu keessa kiyyatti dhagaame dhugaa dubbachuudha fi maaliif namni geemii kanarra waa hin baratin jechuudha. Meen jaani waan dubbadhu hin qabu. Maaliif geemii raachuun taphatee mo'ate kana bichaa miti wanti nu beekuu qabnu har'a nama tokko jalatti geemii nama tokko beellama geemii nama tokko taphatu jalatti nama 100,000 fi 300 ol argamuu jechuun tokkummaa akkamii jaalala akkamii walii galtee akkamiiti. Yeroo hundumaayyuu tokkummaan akkanaa osoo jiraate hamma hin gabroomnu ture yookaan immoo acuucamnee hin jiraannu ture jecha jedhamu kan natti dhagaame jechuudha dhugaa dubbachuuf ani jecha hin qabu wantan ittiin ibsus dhugaa dubbachuudha wantan ittiin ibsu tokkumaayyuu hin qabu tokkoffaa irratti akkuma raacheen uumaa isaa galateeffate rabbiin haa ulfaatu rabbiin haa galatoomu yeroo hundumaayyuu yaada hunda kan namaa guutu rabbii tokkicha waaqayyoon haa galatoomu itti aansee immoo uummanni Oromoo
dila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan Oromoon kutaa 11 irra deddeebiin dubbadha galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u tokkummaa keenya rabbiin akkanumatti yaa cimsu nama harka wal qabate fuulduratti deemu malee nama dubattee bi abdii kotatu rabbiin nun taasisini rabbiin tokkummaa keenya fuulduratti yaa cimsu jechuun barbaada wanni jedhamu hin jiru maaliif gaafa geemii kana hubattu akka inni uyyuu jedhe wannan jedhe afaanin dubbadhe ittiin uummata kana galateeffadhu hin qabu jedhe raachete wannin ittiin dubbadhe afaan kana ittiin galateeffadhu hin qabu jedhe maaliif gammachuu baay'ina gammachuutu irraa akkasumas immoo iyyuu baqa waliigaltee ikeenya uummanni ammamna jaalataa uummanni baqa inni kan gaafa mastaawaqaa irratti hojjetate yoo xiqqishaate geemii namni kumni dhibba tokko irratti argama jedhamee tilmaamamuun akkuma jedhe akkuma garaa isaa ta'eef gaafa wanta yaade hunda gaafa wanta kadhate hunda gaafa wanta hawweedu hunda harka isaatti gideeffatu keessa isaatti gammachuu isaa rabbii tokko jedhe isaa baasa malee namni akkasii gammachuu baasee ibsachuu yookaan immoo gammachuu akkasii baasee dubbachuu hin danda'u maaliif gammachuudhaan keessa isaa guutame waan ta'eef yeroo tokko baqa jecha ittiin nama galateeffatu kan dhabu callisa namni tokko jechuudha. Kanaaf wanta akkasitti raachirraas kan hubanne garuu ka Oromoon hin hubataa fi gammachuun isaa gammachuu keenya rabbiin ammayyuu ol malee gad isan deebisini akkasumas immoo waadaa inni uummata fuulduratti nuuf galeqa hundi keessanuu hin beektanii wannan jedhu hin qabu wantin an isinii waadaa galu jedhe isin fuulduratti waan isinii waadaa galu bakka hin taanetti yookaan immoo bakka nama gaddisiisutti kana booda nan agartan kuni waadaa kooti jedhe uummata Oromootiif nama kuma 100 ol irratti waadaa uummataa galee jira kanaaf kanus akka hacee du'ee miti akka hacee jiruutitti raachuu ilaalla rabbiin baasaa galasaa isaa eegu bakka inni yaade hundaa olitti rabbiin kan keessa isaa guutu yaada ofii gaan abbumaa fi rabbi tokkicha beeka wanta inni yaade hundatti biiftuu ta'e uummata Oromootiif yaa mul'atu hundumti keessaniyyuu gammachuu keessan ibsadhaa dhugaa siniin jedhaani wanta ittiin dubbadhu yookaan immoo wanta ittiin jedhu jechoota na hanqataa jira bakka dhuguma dubbachuu fi raachii koo irra deddeebiin dubbadhaa guddaa si kabaja guddaa si jaaladhaa obboleessa dhugaa fakkaataa hacee isa du'e miti hacee isa jiru ati nama seena qormaata hedduu keessa dabartee nama hojii seena qabeessa wanta seena qabeessa qabu hojjetteedha ammas itti fufee uumman Oromoo kutaa 11 hundi ija hacee ilaaluun si ilaalla laphee hacee jaalannuun si jaalanna jabaadhu akkuma ati wanti waada isinii galu bakka yaraatti yookaan bakka nama gaddisiisutti bakka isin gaddisiisutti nan agartan jette akkuma waadaa nun galte bakka gaariitti argamte seena qabeessa kana caalu seenaa kana caalu hojjettee immoo nuufis kana caala barumsa akka nu taatu nus kana caala immoo barumsa akka sirraa argannu abdii guddaan qaba abdiidhanas eegasii nan amanasi kanaaf kan hundumaayyuu kan raawwate waaqayyo dandaadha waaqayyo haa galatoomu sinis ulfaadhaa uummata Oromoo hundi keessanuu kutaa 11 galatooma qimamoota mana madaamii galanni keessan guddaadha kumbooichaan ku silkii shaniin jahan taabtaabiin koppiliingiin dubbachuun hin danda'amu daangaa hin qabu hundumti keessanuu hin beektanii walumaa galatti galatooma galan keessan bilisummaa ta'u egaa viidiyoon guyyaarraa immoo asumaan goolabaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemuutti kan nagaatti turaa galatooma baay baay Maxi ባለፈው ምን አልኩሽ እኛ በሀገራችን ተመላናውራ ማላልኩሽ ብዙ ነገር ስትኝ ምን አልኩሽ ነው መቼ ቢዬ እኛ ሙያ በልብ ነው አልኩሽ መቼ ቢዬ አልኩሽ ወይ ሚሊዮን ሰው This is the family I love the most. አላልኩሽም ወይ ሙያ በልብ ነው ምን አይነት ቤተሰብ ነው ምን አይነት ቤተሰብ ነው ምን አይነት ቤተሰብ ነው ኡዝቤኪስታን ላይ ያለው ይሄ ቤተሰብ ሙያ በልብ ነው አላልኩሽም ወይ
rumah rumah masih sebetulnya